barbaadamne rabbiin bira waa jomteen labini dajata godhu gadhiisi namni jecha kana gadhiise immoo galata kafalamee dhumne na biraa qaba tokko hin jedhu dhibban illee ol deebi'ee lakkaa'aa malee tokko hin jedhu yoo leenca dhabe immoo nama 50 naa galchu baqatii leencaa jechuudha birrii 50 nama naa galchuun barbaada tokko atin kene tu jara arep dufe toko gam ze umruma to ze za ra malwayare arifu malwayare garan dide ada mate adu jammare za qalbi jonji kala tu tay chuna ada mate wallahi tu site chuna qatan mata ol ka share bole dabada kot atigaru jonji wan tate nawaraba dasan patelo mandem nawaraba za ra madarasar o jennan umera za zad o la za no za i za i ar karu nama ko torba keessa nam tokko nama akkasumatti qollo fe kana bodde ani tumurrelan waamen tumurrelan kakako mballesine nama kakao fi ballesus miti ammale cafati hada do fe butti herrafu eye herrafu yo simman cafati manan goda nande magaru do nindema waye nama kamtida faaru tijral tokko ima fi koy ishi kawti ma gidwan guys warra salade sama account qabadda garu comment jalatin barreessina okay comment jalatin tiktok si cufa waan ta'eef account qabadda kuma tokko 56 tidula wallahi bayusra yalusoch guys koya commenti cufe kensinima diko yos jalatti barreessani gari miti waan ta'eef amma akkasitti qabadda bane account isiniifanni ma qabaddaati namni kara account itin immoo siidhaaf waa erguu barbaadan erguu dandeessu kuma tokko 56 duwwaaja 89 94 jah gizee tokko irra sidii deebi'aa qabadda kuma tokko 56 duwwaaja 89 94 jah maqaan Muhammad Miftah Husaini Nigdi Bankiidha warri accountiidhaan isidhaa galchuu barbaadan kanaan galchuu dandeessu warri immoo coin keessaa qabdanusi waanuma keessaa qabdan jechuudha dirqama leenca qofa osoo hin taane warri leenca danda'u leenca hin kenna warri immoo hin dandeenye waanuma dandeessanu waanuma aqimii keessan danda'e
onnee tokko osoo hin jedhin manigaanii osoo hin jedhin gaalaksii osoo hin jedhin push godhaa fi waanuma dandeessan waanuma qabdan jechuudha push godhaa fi walirra bu'ee hin fayyadaan waan ta'eef. Warri gastii irraa namni dubbachuu dandeessan dubbadhaa barbaadan. Guys, dubbadhaa warri gastiira jirtan dubbatu hin jireedha. Ayyee warri gastii seenuu barbaadan isa ergadhaa abaaboo namni darbaa koinii warri keessaa qabdanus xiqqaa guddaa osoo hin jedhiniin tini jedhaa fi push godhaa fi hin tuffatinaa makiinaa deemtuu gaalaksii onnee manigaanii waan tokko hin tuffatinaa sin walirra buutii rakkoo hin qabu waanuma qabdan. Ashee abaaboo darbadhaa singalche la warri immoo asumaanuu nama 4,800 jirtu warri fatiyaa cinaa dhaabattanii sappoorti gootanii leencaa haga Allahu akbar takkaraa rabbi salphachiisee beeku silee hin jenneen akbara bareeda akaawuntii tiktookii dhaan na barreessaa ammoo Hiriyaan koo tokko an argichi bakka an akaawuntii dhaan bituu hin danda'u leenca wallahi birii 50 galchee risiitis ergaa akaawuntii ergi. Allahu akbar. Akaawuntii tiktookii irraa. Akaawuntii ergaa jabaadhaati. Siifaniin barreessaa amma. Naa ergaa akkasii godhoola. Ayyee koomentii isinii banaa qo'aa anaa dagatu duutii wayne ijoollee mana madaa. Nan dagadhee bar koomentii banii jettanuu sin. Kanaaf uffanamtanii hin taa'artuudha. Asumaanuu namni 4,200 ammoo warri fatiyaa cinaa dhaabattan hundumti keessan iyyuu galatoomaa ulfaadhaa bakka laastan. Muhammad Argee galchi. Dachaadhaan rabbiin Sultaanii galchaa. Eenyuuni? Muhammad Argee sultaanii galchaa siree nageessanuu boodeemnu. Sultaan Amaanii fi Muhammad Argee galchaa oo nageessu ta'e. Warri modereetaraa dhagaartu miti galchaa nama jedhamtani galchaa. Sultaanii ammas immoo Sultaan Amaanii fi Muhammad Argee. abaaboo darbadhaa dhiin kaan qabanuu. Filaawolii darbaa dhiin namni gubbaa irratti qabee galchaa. Fatiyaa bani mee tilicha bilbilicha. Abaaboo darbaa. Lakkoofsa tokko barreessaa. Muhammad Argee lakkoofsa tokko barreessi. Qoy. Sultaani as jala jirtaa? Abaaboo darbe. Indee gurree welcome. Guys lakkoofsa tokko barreessaa. An argine na uma kanedha. Mubaarak moderator si kenna yoo argite ati galchiin. Achi sirruun dhabduuti. Kedeen kiam jema. Qoy gast. Guutuudha. Anarraas ta'uu fuudhiti kenni. Marguun dadhabee. Kunoo namni meeshin godhaara Muhammad Argee nama jedhamu. Galchaa yoo argitan lakkoofsa tokko ilaalaati gadi haxaati. Mubeesi kennamee jira moodeetarri. Bakka. Mubee ati barbaadii galchii sultaanii fi Muhammadiin nuti wallaalle. Okay. Akaawuntii mosii ergaan jira kunoo. Muhammad Sultan tokko barreeffadhaa. Wallaalle nu. Kunola. Hello.
Kuno gaafadhaa dubbachisa kunola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam maammee baga nagaan dhufte. Dubbadhu. Baga nagaan dhuftan galatoomaadha. Rakkachaa jirraa bar nuti waan bibbitan kan hin beeknu dhiiroo akkamii. Keessaa illee naa barreessitee turte. Qarshii meeqa nu gargaarta? Ani yaadama godheeti kudhan kiyyaa shantamni keetii sirraa cufaa. Inshallah. Kunola. Toba seetan miti. Toba seetan miti. Rabbi si haa bulchiinsu dunia akhiraa. kennuudhaatanii waan kennu kan dhabdani fooloo Galatoomi maammee koo. Toba seetan miti. Rabbiin kan inni damdamee hin beeku. Sultee koo dubbadhatis fooloo godhaa maammee takka taayati. Akkaawuntii keessaan si ergaa. Ergaa fi fooloo godhaati Fatihaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fooloo deebisii Fatihaa. Beesi ergeeraan akkaawuntii. Rakkoo qabu maammee ergaa maammee tokkotu hojii qabtaa Oromiyaa dhumaani. Intina irratti naa galchaa jedhiin. Baankii dhaqee diboru. Akkaawuntii dhaqee baankii naa galchaa jedhi sii galchu. Ani naannoo biraa jira baankii hojii gamtaa Oromiyaa malee bakka takkatti namarraan fudhattu. Oromiyaa laallee si ergina gaa Fatihaa. Oromiyaa barbaadi. Fooloo godhiinii Fatihaati. Fooloo deebisii miti. Oromiyaa barbaadi namarraa ergiif. Fooloo godhee jira Fatihaa. Sultee dubbadhatis. Okay, hundi keessanuu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra asirratti argamtan hundi keessanuu warra obboleettii teenya bira dhaabbachuuf dhuftan marri keessanuu kan jalaa kan gubbaa. Fatuu teennaa abshirii sifaana jirraa akkuma as durallee waadaa siin seenne ni yaadatta jedhee yaada Dr. Asli wajjini. Ni warra hanga dhumaatitti hanga dhaabbattee miila kee takkaan soldanii lamaan dhaabbattuun warra sifaana jiru akkasitti quba qabaadhu. Ammaa fi keessanii gifti duree teennallee dubbisee jira haadha manaa reedi. I think achirralee WhatsApp irra arguu dandeessu. Ammaa fi mubee wanni 25 galchaa fi achiin booda immoo faana bu'an. Amma kiyyallee kun gifti duree irraan fudhatti. An si faana bu'aa waan jiruun si faana jira waan hunda jiruun jechuudha. Jaalleen tahee waan hanga ati gad dhaabbattee hojii kee itti onnu jettutti. Kunnaamsa kooti kana jechuuf himuu beekiyyaa galatooma hundi keessanuu. Sultaan dhiifama ishii geemii irra biizii turreen argine meseejii kan kee amma siifannee ergaa ishii akkaawuntii si jecha. Galatooma ulfaadhaa inshaallah mucayyoo tana bira dhaabbannee hanga isiin uf taatee nu qabaachuu ishii akka argitanitti faana akka dhaabbattan asumaan dhaamsa kooti. Anytime bilbila kiyyammoo achiin fudhattee rakkoo wantoota achitti si mijaa'ullee barbaachisuu ta'e karaa dalagaatiin haa ta'u karaa waa hundaanuu si mijeessuu waan dandeenyuuf akkasitti na dubbiftaa waan jiru rakkoon qabuu lafarrattillee sii jirra asirrattillee sii jirra jechuu barbaada. Kuma takka wanni ati yaaddu takka illee hin jiru nu qabaachuu keemmoon argitaa jechuu barbaada. Obboleessa keenya Muhammad jazaakumullahu khairan rabbiin jazaa si haa deebi'u bakka baafte dachaa godhee rabbiin bakka si haa buusu jechuun hin barbaada. Warreen hanga har'aa hanga ammaa waa darbaa turtanis leenca sarraa qabdanii hanga waan humna keessanii darbaa turtanillee galatoomaa bira haa dhaabbannu. Obboleettii teenya ni beeytanii bira akka dhaabbannu jechuun barbaada. Galatoomaa horaa bula. Dr. Mube, thank you galatoome. Akkasuma galatooma ilmi namaa kun jara keenya ifi jaalatee fuula namaan dhaabbatu guyyaan nama dhaaba. Guyyaa san garuu firraa cufuudhaaf namni bishaan nama obaasu rabbi bishaan isa obaasa nama ol qabu rabbii ta'u qaba. Kun jechuun if bira dhaabbachuu jaamaa malee baankii akhiraa kaachuu jaamaa malee miidhaa isirra ga'e kana namni gizee ilaale kaayoon qabaanne liqii fudhatee bira dhaabbatu malee nama waan akkanaa walirratti ilaaluun hin barbaachisu. Anammoo waan akkanaa kana waan na ajaa'ibsiisu keessa namni keek muru namni nama gartee geema taphatu biratti argamu geema hin yeroo hedduun ilaalaa bayitee bakka geematti namichi irra baay'ee nama geema taphatu san biratti argamu giiftii hin kennu. Maaliif akkasisa seera akkasiitii jira na fakkaata tiitokka isa ani waan tiitokka nallee irraan beeku hedduudha. Amma giiftaroota keessa irra hedduu gizee ilaalu namni isii biratti argamurra mubee malee nammaan tana garuu hedduu gaan geemaa kanas hin beeku. Silaa namni tokko eega giiftii asirra bahee fooloo gurratee hedduu loleefu hanga galgala hedduu dhagoo jirra. Garuu immoo gidee hangareefu asirratti ilaallu giiftaroota hedduu nama gaddisiisa.
garuu haa ta'u giiftaroonni keenya akkana ta'uu hin qabu. Bakka hin taanettuu numa baasanii bakka namaan mallettuu numa baasanii guyyaa akkanaa kun silaa guyyaa bo'uun malee silaa wal bira dhaabbannee bakka itti kufne wal ol qabne hedduu nama gartee barbaachisa jeeti yaada. Wallahi akkanatti wallaaluun barbaachisaadha miti mee dubbadda isinis. Hedduu warra galgala asirratti argame isaan hin agarre garuu ani yoo karaa keessaatiin namaa kan names akka itti namaa kan namu beeku baay'ee.